gaafii uummanni lakkii mana amantaa kiyyannarraa diigame mootummaa lakkii deebisinaa ijaare gaafii inni jedhe shororkeessaadha jedhanii uummata jechuudha shororkeessaaf hin xaaliyyi jedha hidhaa ajjeesaa jiru jechuudha. Kana ammoo uummanni waan kana bahirraa gaafachuun siyaasa isaan jedhan sana yookaan waan isaan keessa uffatan kana miti. Uummanni ifaaf bilisatti waan kana narraa dhaabiidha. Obboleewwan keenya biyya alaa jiran akkuma sila maakiin dubbachaa turte jette. Hedduu miidiyaa kanarratti waa hedduu taajabaa turre torbee kana jala keenya. Gariin namaa hayyuu akka caaluu, artiistii akka caaluu, hiikanii akka caaluu mataan gaggaragalchees nashiidaa Ustaaz Raayyaa jala qabee akka waan beeytee amantaa Islaamaatiif rakkatee hacaaluu xiqqeessaa jiru itti fakkaata. Wallaalaan maqaa jijjiirratee jechuudha. Namoonni wantu hubachuu qabdanu maqaan isaa Ahmad ta'eef maqaan isii Jamiilaa taateedhaa fi gochi siin raawwattu Islaama akka bakka hin buune hubadha. Allaattiin galaana irratti alba'uun baalaguma sii agarsiisa malee galaana booressuun ta'u jette Oromoon. Ijoolleen akkasii sun hacaaluu caala miti. Ruubii hacaaluun godhe kan ofiif uummata Islaamaatiif gochuu hin dandeenye nama akka hacaaluu fa'imataan gaggaragalchanii nama amantaaf dhimme fakkaatanii kutaaf amantaa yeroo walitti oofanu. Kaayyoo akkasii kan jalqaba irratti fidee uummata kanaaf raabse eenyu? Ajandaa akkasii kana kan fidee uummata keenyatti kenne eenyu? Siniif galee kaabineen biyya keessa teessee mootummaa irraa fandi godhamee uummata keessatti akka uummanni waan raawwataa jiru kana mootummaa irraa dantaa dhabee jechuudha. Mootummaa miti kan raawwataa jiru uummatumatu akkas gochaa jira akka inni jedhutti namoota kafalameef hojjechaa jirantu jiru. Ajandaa namoota kafalameef sana ammoo fudhatee wallaalaan keenya ittiin afaan wal babaajisaa miidiyaa irratti dhufee nama akka hacaaluu. Hacaaluun gaafa argeerraa uummanni keenya soomaleerraa jechuudha buqqa'ee bakka ciisu dhabetti uummata kana faana dhaqee akka daa'imaa boo'a nama turedha. Abshiraa jedhaa milee toora nama ture. Maal abbaa keessa dhaabbattee ture waa'ee hacaaluu kan dubbattu. Islaamummaadhaa dhimmitaniiti miti fakkeessummaa kijibummaa keessan baalagummaa keessa yoo ta'e malee yookaan immoo maqaa Islaamaatiin akkaawuntii banatanii yoo muudinutti qabachuu ta'e nalatti malee. Gaafiin Oromoo ammas obboleewwan keenya Oromoon nuuf hubachuu qabdan kana jalatti argamtanu. Gaafiin Oromoo waa'ee tuulamaatii miti, waa'ee maccaatii miti. Maccaaf tuulama yoo ta'e jedhe takkaa Oromoo walga'ee Oromoo Islaamaatii wattu qe'een beeku alhamdulillahi rabbil aalamiin. Guyya tokko jechuun jireenya idilee isaa akkuma Oromootti waliin tuffatame, waliin miidhame, waliin cabbe. Miyuutii godhatee tamaakishaa. Okay, mana keessa dubbachaa jirta. Maakii achii dubbachaa jirta natti fakkaata mana keessaa. Nu dhaga'an jirtu. Dhageeffadha. Oromoon akka Oromootti waliin cabe, waliin miidhame, waliin tuffatame. Hubattanii? Kanaafuu rakkoo uummanni Islaamaa irratti du'aa jiru irratti rakkataa jiru kana piliis ajandaa gootanii dhimmoota birootiin jechuudha. Namoonni callistanii asirratti ajandaa waliif uumtan kun Rabbiin sodaadha. Keessattuu hordoftoonni amantaa biroo. Yeroo kana keessatti yoo uummata obboleewwan keenya uummata Islaamaa wajjiniin dhaabachuun kan isin hin gammachiifne yoo ta'e illee callisaati akkasitti nu ilaala. Piliis obboleewwan keenyaaf ajandaa uumtanii waan kana irratti akka yeroo keenya wal gubsiifnu nun godhina. Nuuf obsaa yeroo kana keessa miira keessa jira uummanni. Garaa isaatu onnee isaatu boo'aa jira. Jaallateetii miti namni kan boo'u. Jaallateetii miti namni kan deemee lubbuu isaa wareeguudhaaf of qopheessu. Rakkoon hammaattee jennaan. Rakkoo kana keessatti immoo yoo cinaa dhaabbachuun isinitti ulfaate ofii keessaniifis rakkoo ittiin ta'inaati. Akkasumaan dhiisaa waan birarra dubbadhaa waan birarra taphadhaa. Biizinasa kana keessaa nu baasiniin jenna obboleewwan keenya kabaja wajjin. Ahmad Boorishaa baga nagaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kee ni dhaga'ama miti? Dhaga'ama jaa'ibatti dhufuuf. Walumaa galatti waan atammaa ajandaa hamma namoonni waan kana balleessuudhaa fi maallaqaan bobbaafamanii jiran yeteettu qabatamaan waan argin qaba. Anis qabatamaan hin beeku. Qabatamaan jechuudha garee qabu garee. Wallahi summa wallahi viidiyoo isaa kana wanti kun darbee jennaan viidiyoo garee sana keessatti hojjetamaa jiru guutuun gabbaasa. Anamma ajandaa uummatatti hin humnuudhaaf viidiyoo qabatamaan hin lafaa qabaadha. Itti fufiyata. Anis argeetiin jira waan kanaan irra gahee waan kana qaamaan argeera warra waan kana godhaaran. Warri waan kana godhaaran gareen ijaaramee jiru maal godhanii suuraa xaqilaa ministeerii Abiyyi rakaattu namni kanarran kaa'anne achi keessaa ni adabama garee sana keessaa hin baafama yoo suuraa Abiyyi ran kaa'anne suuraa Abiyyi rakaachuu qaba kaayyoon isaa as bahee tiiktookii irratti waan uummanni jedhu faallessuu sagalee uummanni ta'u kana gara biraatti mixxiiruu ajandaa biraa as fidanii waa dubbachuu warra waan akkanaa godhanii garee ijaaratantu jiran garee sanaan qaamaan irra gahee argeera. Walumaa galatti kun akkas namoota isin amma warruma beekamtiin qabnellee warra isin malee siqqootuun tanii an ustaazotuma keenya tokko irraa komiin qaba. Maaliif beektu?
Abiyyiin nama gaarii godhanii warra Shimallisitti quba qabantu jirani an namnin Abiyyirra balaaleffatu hin jiru. Badaan Shimallisirra Abiyyi. Namni Shimallisiin nurra kaa'e mataan isaa Abiyyi. Akka inni waan kana hojjetu kan keessaa harka qabu harka qofaatti miila iyyuu keessaa qabu Abiyyidha. Kan kaleessa masjida Anwaaritti namni meeqa achi keessatti akka inni hidhame masjidni mana hidhaa ta'e akka namni mana hidhaa taasifame masjida keessatti hidhamu kan godhe Shimallis Abdiisaati. Waraana Shimallis Abdiisaati. Poolisii naannoo Oromiyaatu kaleessa masjida Anwaaritti dhaqee marsee akka ummanni gad hin baane achi keessa qabee poolisiin kaleessa achitti ramadame ummata islaamaa kan biyya keessaa kan biyya alaa masjida mana rabbiidha bakka salaataa qilintoo godhanii isa ummanni ganama dhaqe halkan achi keessaa gadhiifame ummanni halkan achi keessaa gadhiifame osoo nyaatin osoo nugin miskiinni rabbii kan waahii amantii isaa malee musallaa isaatiif waan irratti salaatu iyyiiti tokko fudhatee nanne shugguxii takka fudhatee nanne dhakaa baadhatee nanne salaata mana rabbiidhaa dhaynaan mana rabbii keessatti hidhee kan kaleessa mana hidhaa oolche Shimallis Abdiisaati. Maaliif dhugaa dhoskitan? Maaf dhugaarra ol baatanii teessan? Sa dhugaa rabbii namni waan kana dhibbatti harka keessaa qabu mataansaa Abiyyidha. Kan kaleessa ummata keenya hidhe Abiyyi. Waraana kan nutti bobbaase Abiyyidha. Poolisiin naannoo Oromiyaa maal godhan? Shimallis Abdiisaa kaleessa bobbaa dhaqaati masjid Anwaar keessatti akka namni gad hin baane achi keessa dhorkaa kan jedhe Shimallis Abdiisaati. Maaf harka walirra qabdan? Shimallisiif Abiyyi maali saree buchee garaagarummaa qaban? Saree bucheen garaagarummaa qaba. Jarri kun waliin hojjetu, waliin nyaatu akka itti yaadan tokko kan wal kaa'ee jira. Oguta akkasii dhaabsisuu biyyaa fi oguta akka dhiifama. Oguta akka dhiifamanaaf godhi warri emoojii boo'ichaa asirra godhaa jirtan. Nuti ifiifuu viidiyoo gizee poost goonu viidiyoo keenya wanni kaasaa jiraniif waan isin as jalatti boochaniif akka nuti sagalee keenya dhageessifannu piliis hin boo'ina. Katabbii qofa kataba galatooma. Galatooma obboleewwan keenya namoonni bu'aa jirtan TikTokiin viidiyoo nurraa kaasee warniingi nuti kennaa jirra viidiyoo maakis irraa kaasaa riippoortii godhaa jira namoonni akka dandeessan yeroo viidiyoo argitanii jettanu koppii liinkii godhaa yeroo namni laayivii seenee jedhu jechuudha taattaa godha koomantii jalatti hin boo'inaa garaa keessan keessatti boo'aa hin boo'inaa koomantii jalatti because himimmaan san argee akka waan tiraadii yookaan akka waan shororkaa waan wayii se'ee ka'ee jechuudha baaraati sanatti rakkoo qaba waan ta'eedhaaf jechuudha hin boo'inaa koomantii jalatti biliis viidiyoo namni wantoota kanaa maxxansu jalatti illee hin boo'inaa garaa keessanitti boo'aa rabbiitti boo'aa as jalatti boosanii wanti tokko wanti dhufuu danda'u hin jiru hanga dandeessanii miira keessan tasgabbeessaatii akka rakkoo hin finneef jechuudha akkaawuntii ijoollee waan akkasii raawwatanuu irratti jechuudha hin boo'inaa koomantii jalatti biliis amaanaadha itti buufii amar keenya. Kanaaf walumaa galatti ustaadota keenya dabalate namoonni Shimallis Abdiisaa qofa komattan dhiisaa Shimallis Abdiisaa qofa komatee ati dubbiin bakka jirtu jirti masaraa keessaa hojjetamee gabba'e kiiloo 4 keessa jira rakkoon keenya rakkoon amma maal jiran beektu faannootu waan kana keessa dubbii naqatee siyaasa isaa oofataadhaa jiran faannoo miti bakakkaan samiidha biyyi Arabaa fedhe Ameerikaa yoon feete waan kana keessaan baate waan feete dalagattu maaliif beektu eenyutu qubni abbaan of kaa'ina jaahuu jedhan eenyutu quba nu kaa'e ummata islaamaatu ajandaa barbaadee jara quba kaa'e jara barbaadanii nu daffaranii erga nu daffaranii kadhatamanii xalayaan itti barreeffame jara na nu dhiisaa lolan barbaannu amantiin islaamaa nageenya ajajji nu warra lola barbaaduu miti dhiisaa jennaan didanii erga daangaa kana hunda darban siyaasa kana keessa nama biraatu fayyadama jechuun haasaa miti waan akkanaayyuu nurraa dhiisuu qabani dhugaa rabbii nu yeroo kanatti warra miidhamee jiru warra daffarame warra masjiidni nu jalaa diigame qur'aana rabbii gubate osoo kun madaan kun garaa keenya keessa jiruuti achi as bahaniiti siyaasa akkasiiti kaadireen walitti qabamtee kaadireen gurmoofteeti waan kana siyaasa bakka godhaatti furmaanni jirtu nageenya furmaanni jirtu nageenya yoom jibbine erga nageenya jaallachuun keenya gaafa xalayaan sheekatti Ibraahim barreeffamtu nageenya barbaanne gaafa majlisni naannoo Oromiyaa xalayaa barreessu nagaya barbaanne silaa nagaan barbaanne gaafa qawwee fudhannee kana silaa gaafa sheekatti Ibraahim xalayaa barreessan gaafas shugguxiidhaa fi meeshaa qabnu hunda fudhannee baana xalayaa dhiifne deemnee xalayaa barreessuun keenya
waan nageenya barbaannuuf islaamummaan waan inni nagaa nu barsiise. Kana hunda didaniiti erga dubbiin dhufee as ga'e nama nurraa wareeganii masjiida nurraa diiganii ka'aniiti amma kana keessa naftanyaan keessa waa fayyadamaatti jiran. Naftanyaa miti diinni biraa keessaa waan fedhe godhu ana kan maa yeroo kanatti diinni kiyya naftanyaan kiiloo 4 keessaa shira kana gabbaase. Diinni keenya kiiloo 4 keessaa waa gabbaase. Isaa yookiin malis abdiisaa hoolaan achi harkisan harkifamu. Os harkisan harkifamu. Duuba kanatti harkifamu. Shimallis abdiisaa hoolaa abiyyiiti. Bakka abiyyiin jedhe taa'a nyaata abiyyiin nyaadhu jedhe nyaata waan abiyyiin jedheen deema. Takka abiyyiin malee shimallisiin hin tumatinaa. Uumiin keenya abiyyi irratti xiyyeeffachuu qaba. Yoo mallee ustaadota keenya ta'e. Dhaamsa kiyya kun. Galatoomi Ahmad keenya. Waa hedduu tuqxee jirta. Waa hedduu jechuudha. Namuu hubachuu kan qabu yeroo ammaa keessatti Oromoon kallattii kamirra jiru yeroo ammaa ajandaa bocamee dhufe kana shira guddaatu keessa jira. Obboleewwan keenya ijoolleen hordoftoonni amantaa biroo dhalattoonni Shawaa Tuulamaa biizinasa fokkataa amma isaan gaggeessaa jiran kana keessaa ba'a. Isin jaallanna isin kabajna. Shira isin hin beekne guddaatu jira kana yoo ta'an bocamee jedhe. Wallaaltonni akka koof keessa miidiyaarra jirru kun iccitii keessaa quban qabne kana keessa seentanii obboleewwan keessa wajjin wareegamaa wajjin tuffatamaa wajjin arrabsamaa kaleessa wajjin miidhamaa turtan waliin gadoo garaa waliin kaa'inaa qiimii garaa waliin kaa'inaa yoo dandeessan obboleewwan keessan kana cinaa dhaabbadha yoo dadhabdan immoo biizinasa kana keessa harka fudhadha amaanaa wanti isiniin jennu kana akka oromummaatti jechuudha. Shira deemaa jiru kana isin hin beektan gadi fageenyaan warri itti beekeetti fayyadamaa jiru ittiin jiraataa jira jechuudha ittiin jireenya ofii fooyyeffataa jira jechuudha. Ati garuu miskinni akkuma koo dafqitee jireenya idilee keetii irratti dhaabbattu kun waan hin beekne keessa galtee ilma namaas rabbiin illee ofitti mufachiisin siin jedha. Galatoomaa Ustaaz Awwal Qaasim salaamu alaikum bakka nagaa nuttan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما من كمان عندي كيسانو بقى نجا جراتني. كاجتنا الحمد لله. يا دقاري دا ربي درسو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسو دا نهنداو ورنا سري دانغلو ربي نو هتايسو وتما كنا كانت وتما إثيوبيا كانت لي ورا سموتي ربي سنة هتايسو. yeroo hunda faallaa namaatii fi faallaa dhala namaa deemuu malee karaa namni deemi jedheen deemuu wallaaluun kuni rakkoo hedduu nu saaxilee saba hedduu rakkina keessa seensisee Itoophiyaallee rakkina keessa seensisee garri inni nuti nun deemu jiru gara qileeti gara namni deemuu miti gara qileetti deemu jira. Isa kana irratti ammoo asiin dura majlisni yeroo hedduu irra deddeebi'ee majlisni gaafatee jira. Majlisni maal gaafate namni hedduun hin hubanne waan kana majlisni maal gaafate yoo jedhe majlisni kan inni gaafate teenyee xaawulaarra teenyee teessoorra teenyee wajjin haa mari'annu wanta kana masjida diiguu dhiisaati ummata musliima tuffachuu dhiisaati suuta jedha gattaa jennaani mootummaan tuffii majlisaarra kan ka'e majlisallee dhaga'uu didee erga sanii ufii isaatii dhiisee gara wannaadhaa deebi'e. Gara maalidha deebi'ee gara ummata yaamsa yaamu wantoota waan garaagaraa wantoota hedduu dalagamaa ture isa wajjinuu gabbaanii sana booda maal jedhanii beeksisa kana magalachaa kennanii nuti kan gochaa jiru waan seeraati. Masjida kan diigu jiru masjida seera hin qabne. Tayyee masjida seera hin qabne kan jedhamu akka fooqiin ijaarame hawaasni musliimaan beekama akkuma beekamutti yoo wanni tokko seera hin godhatin haga wanni sun seera godhatuu fi qorqorroon ijaaran malee dhakaadhaan ijaaran. Masjida dhakaadhaan ijaarame kan waggaa 20 ol akka tureetiin jedhu ofii isaaniitti diigan. Osoo kunoo waraqaatti mul'isan kunoo kana jedhanii osoo itti mul'isan. Wanni isaan barbaadan waan biraadha. Erga sani gabbaanii ammoo warri waan kanaaf dubbataa jiru finxaaliyyiidha jedhan. Maal jechuudha isaa finxaaliyyi jedhaniitti nama wanne jechuun kan gaafatu jiru majlisa. Majlisa Oromiyaa, majlisa federaalaa. Majlisni kun hundi isaatu warra afaan Oromoo dubbatu. Hundi isaanii warra afaan Oromoo dubbatu. Majlisa federaalaa kan jiru Oromoodha. Majlisa Finfinneerra kan jiru Sheekh Sultaan Aman Oromoodha. Ammas ammoo majlisa Oromiyaarra kan jiru Sheekh Jamaal nama beekamoodha. Haa ta'u garuu ammoo finxaaliyyi jedhaniitiin hooggantoota musliimaadhaa akkasitti waaqaa kanaan dubbachuuni waan akka malee nama saalfachiisu. Ammallee nageenyi filannoo hin qabu mootummaan gara nagaatti deemee karaa nagaatiin afaanin namaan dubbateeti suuta jedhee taragaaggeeti yoon deemini biyya kana diiguudhaaf deema. Biyyi kun akka Somaaleedhaa taate biyyi kun cicciramtee biyyi kun rakkattee akka jiraattu barbaadaa jechuudha. Ammas nageenyi filmaata biraadha hin qabu. Akkaataa inni itti deemu jiru kun sirriidhaa miti guutuun guututti. Ummata musliimaadhaa ummata waa harka hin qabne
ummata muslimaadha ummata cuubee harkaan qabne ummata muslimaadha ummata minxaafa qofa qabatee salaatu dhaabbe kaleessa fattashuu turan ganama irraa kaasanii ufii isaaniitti fattashanii galchan cuubee kan hin qabne kan xiyyiitii hin qabne kan wanta harkaan qabne ergasanii ammoo ummata muslimaa namoota san ijoolleen dogongortuun yoo dogongorteeti fakkeenya poolisa tokko darbatti ummata muslimaadha kan akkan harka duwwaadha ba'e kana xiyyiitii irratti tokko sanii xiyyiitiin ajjeesanii sanboodhaan ammoo akkasitti hidhanii haga galgala haga magribaadhaa eegsisan kun gocha shororkeessaan tokko hojjetu malee gocha mootummaan hojjetu jaaniitii yaaduun nama dhibaa akka malee wallah akka malee nama dhibaa dubbiin kun eenyu mootummaatu akkana gochuu jira jaanii dubbachuun hedduu nama dhibaa jechuudha. Kanaaf ammas mootummaadhaan kan nuti jennu yeroo hundumaa kan nuti jennu qaamolee mootummaatiin illee warra ajandaa uumuuf rabbashuudhaaf deemu kana isinitti baratte malee gadi dhaabbadhaatii ufii keessanii hin burjaajeenaati waan hin taane kanan dalaginaati muslimni akkaataa kanaan gadi hin dhaabbatu akkaataa kanaan muslima sobuun hin danda'amuuti gadi dhaabbadha mari'adha hooggantoota qabna hooggantoota bakka buufannee jirra hooggantoota bakka buufanne san ammoo kan wajjin dubbachuu qabu isin hooggantoonni koottaati nu dubbisan wajjin haasawaa isiniin jedhanii jiran kana bira dabartanii ammoo ummata muslimaadha sodaachifnee qawweedhaan sodaachifnee hokkoraan sodaachifnee hokkora garagaraadhaa kaafnee ajandaadhaan olii gad gooneetiin injifannaa akka jettan taate wallahi haqiiqa sinitti himaan biyyi sun ni diigamti irra deebee dubbadha biyyi sun Itoophiyaa wanni jedhamtu kun diigamteeti akka Somaaliyaadhaa taana uf eeggadha warra mootummaatiin jedha kan ammoo ijoollee muslimaadhaa ammas irra deddeebee dhaamsiyaan dhaamuuf jira Somaaliidha jennaani ijoollee muslimaadhaa saatii kanatti wanni gochuun barbaachisu bakka jirtanii sagalee ta'uun dirqama waan hunda dhiisaatii sagalee ta'a ajandaa jalan fiigina akkuma ammeen faa jechuu turan ijoolleen keenya jechuu turan kana namoonni beekaatiin keessattuu ijoolleen kiristaanaadha sirritti eeggadha bakka kanatti ajandaa kanurratti uumu jiru isin osoo hin beekin taate beekaatu taate kan uumu jiru isin eeggadha maaliif maqaadha ijoollee kiristaanaa jedhee ijoollee kiristaanaa keessan kan nutti mul'atu jiru warri ajandaa mootummaatii yaa'u jiru warri maaliidhaan yaa'utti jiru waaqeffataallee keessaan namni jiru jira uf eeggadha musliimni jazbaanillee uf eeggadha wantoota garagaraa wanni warri hojjechuu jirtan wanni kun waan amantiiti waan akka taphaatti namni callisee bira dabruudhaa miti isinii galee waan amantiiti awwal qaasimillee osoo lubbuu kan kee kenni jaaniini waa'ee amantii irratti hattaa naman salaanne osoo lubbuu kenni jaaniini lubbuun garaa naman nyaattu waa'ee amantii irratti uf eeggadha ammoo ijoolleen kiristaanaadhaa ajandaa uumtanii warri deemtanii isin beekna dhaga'u jirra wanni hundooyyuu nu bira ga'u jirti akka deemtan kanaan yoo ka deemtan taate rakkisaadha isinii galee sirriitti rakkisaadha akka deemtan kanaan hin deemina dhaaba wantoota hojjechuu jirtan kan wal gorsalleedha dhaaballeedha gaafa dheengaddaadha gaafa ijoolleen oromoodha ijoolleen muslimaa hundi kaateetiin ortodoksii wajjiin bar sadarkaa maalirra geesse sadarkaa mazmuurii dhageeffachuurra geettee bar kiristaana jabeessina jaaniiti sadarkaa mazmuurii dhageeffachuurra geettee gaafsan dhoowwuu turre akkanan ta'inaa ijoollee jechuuni turre laakiin ammoo gaafsan ijoollee muslimaa kiristaana wajjiin dhaabbatte nu diddeetu osoo waan amantii namaa keessa hin seenina jennuun ijoollee kiristaana wajjin dhaabbate haa ta'u garuu amma immoo ijoolleen kiristaanaadhaa dhaabbadhaa osoo jennu yeroo kaan waa'ee Hacaaluuti yeroo kaan maaliidhaan ajandaa uumtaniitti nutti deemu jirtanii rabbi keessanii jedhaati waan ittiin amantan saniin amantii qabattan saniin qabadhaati mee ajandaa kana jala fiiguu jala dhaabbadhaa biraa hafa gaariidhaa miti keessattuu ijoollee dubaraatiin jedha keessattuu ijoollee dubaraatiin wanna akkas jedhu jira isin hin beektan waan hojjetamaa jiru hin beekta waan ta'eef ijoollee musliimaa immoo ajandaa jalan fiigina ajandaa eeggadha akka maletti kan irra jirtan miidiyaarra jirtan ajandaadha wanni namatti hojjetamuun miidiyaan callisaniitiin akkanatti jala hin fiigan callisaniitiin jala hin deeman ajandaan sirritti waan eeggatamuu qaba sirritti ajandaa eeggadhaati suuta jedha adeema suuta jedha dubbadha majlisa jala hoogganamaa majlisa harkaallee bahuu sun taane majlisa kabajuun dirqama maaliif jennaan namoonni majlisa irra jiran sa'aatii kanatti ummata nuti gaafa duraadha gaafa dubbannu san lubbuu fi kennee mana hidhaadhaa ture namoonni majlisa irra jiran Shaajii Ibrahim warra hidhamee ba'e Ahmadiin Jabal warra hidhameetiin ba'e hin beekta waan inni ta'eetiin ba'e Kaamil Shamsu warra hidhameetiin ba'e Yaasin Nuruu warra hidhamee ba'e Abubakar Ahmad warra hidhameetiin ba'e warroonni kunniin ammoo hin sodaataniin jedhinaani jarri beekaatumaan callisan malee beekaatumaan karaa ogummaa qabuun deemu jiranii wanni isin hin beekne hedduutu jira waan hojjetamaa jirutu jira wantoonni hedduun muslima irratti fayyadamuuf muslimaan fayyadamuuf illee
musliim alillee fayyadamuu irra barbaadu jira jidduu kana jidduu nuti dubbannu kana nuti ammoo macaawacha ta'uun sun taane nama taphatu ta'uu qabna malee nama taphatu cinaa tokkotti nama taphatu ta'uu qabna kan falmataa jirru mootummaadhaan wal qabutti jirra isinii galee mootummaan yoo ajjeesu barbaade haa ajjeesu xiyyiitii qaba nuti ammoo lubbuun qabna lubbuu takkatti ammoo islaamummaadhaaf kennuu hin dadhabnu inni xiyyiitii fi nuti ammoo lubbuu teenya gamaa gamanaayyuu lola akkamiitiin nuti lubbuudhaan lolla inni ammoo xiyyiitiidhaan haa lolu eenyu akka injifatu ni ilaalla asiin dura warroonni asiin dura musliima dafaraa turan tokkolleen kana jaaba hin jiru Teedros kan jedhanii maraateeti ufii ufajjeesee jedhan takka dubartoota ajjeesee jedhan Yohannisiin uf jajee jibbaachise muslima fixe jedhee erga sani ammoo Suudaan illee ummanni jalaa baqatee nama 50 muslima fixe osoo gaafsan kadhumatu taate zamana san keessa muslimi dhumata nama 50 fixe ummata muslima olloko kaawwan dhufee kaan akka malee giddisiise ummata dhamaasee sanboodaan muslimni jalaa baqatee Suudaanii gallaan achitti illee niisuuf jedhee faana deeme achitti dhaqee jennaan mormi isaa achitti irraa muramee hagammaa mormi isaadha muuzeemii jira tayyib lakkaa asumatti milikittaaneeti milikillee akkasumatti masjida rabee fincaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaama isaatti qomaaxaa gadhiisee qomaaxee mataan inni hidhatee deemu sun qomaaxaa mataa irra jiruudha kan mul'atu kan inni hidhatee deemu jagnummaa fi miti jarri jagnummaa hidhatee jiran isinii galee jarri jagnummaadhaaf mataa hidhatee jiran qomaaxummaa matatti rabbiin gadhiise qaama isaa guutuu qomaaxaa godhee mana gabba'u dadhabee osoo mana keessa mana masaraa keessa osoo taa'u achumatti du'e achumatti awwaalame erga sanii Haayile Sillaaseetti dabre Haayile Sillaaseen rabbiin subhaanahu wa ta'ala waggaa sadi keessatti islaamummaa kana gadhiiftan jedhe muslimaan dhaadate waggaa sadi san osoo hin gahin mana shintibeetii keessatti qabrii isaa rabbiin godhe shintibeetii keessa jira qabriin isaa hagammaa haga isaatii kana eenyutu muslimatu achitti awwaale lakki wallaahi warruma kiristaanatu achitti awwaale kiristaanotu warruma seegantu achitti awwaale akkaas ammallee mootummaa achias mallasiin hin beektan mallasiin nuti rabbiin sammuu isaa haa qabu jennaani rabbiin sammuma keessa isan dhoofsifne nutu dhaheesa wallaahi nuti hin dhoofne du'aa teennatu nuti miskiina bakkuma jirru san teenyee kadhanne goojjoo keessa teenyee masjida keessa teenyee gaafa masjidatti hin kadhatina nuun jedhan illee masjida dhiifnee rabbiin halkan kadhanna nuti warra rafaa buluu miti warra rabbii wal quba qabu rabbii kenna kadhanne halkan kaane yoo guyyaa nu dhoowwan iyyuu halkan rabbiin kadhanna halkan namni si dhoowwu jira wayita rabbii kan keetti adda baatu sa'aatii sanitti rabbii itti kadhannee jennaan mallasiin mataa keessa dhaameetiin hin duune isaa eenyu ture muslima dhahe qeesimattu dhahe ber qeesitu mataa keessa dhahe ofirraa addunyaa kanarraa gaggeesse wanna ikaitaanu eenyuun Haayile Maariyaam ka jedhan san ammoo isa san ammoo isinuu argu jirtan nama jiruu du'eedha hin danda'u jedhee mootummaa ofirraa kenneedha jiruu du'uudha kun maaliif jiruu du'e nu dhiise jedhanii ummanni muslimaa hin kadhatan lakki nu dhiise jedhaniin hin kadhatan lakki nu dhiise jedhaniin erga sana ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiruu isa ajjeese ammallee warri mootummaadhaa ka akkasiif deemu jirtan yoo kan gorfamtan taate muslimarraa dhaabbadha gara hammeenyaatti dhoofina isa jedhu barbaada ijoollee muslimaa ammoo sirriitu faggannoo godha amantiin amantuqinaa Ustaaz dubbii afaanitti isin qabe wanti isin dabaluu fi qabdan obboleewwan keenyaaf jechuudha namoota birootiif carraa isiniif hin kennan of golcha warra awwallii fi feenee takkuma wanti jechuu barbaadu obboleewwan keenya keessattuu yeroo amma uummanni islaamaa jechuudha dhimma biizii kanaan jechuudha dhimma kanaan biizii ta'ee jiru keessatti ajandaa warri fandi godhamee fi maallaqni kafalamee fi jechuudha beettee yakka mootummaan hojjete kana uummata dagachiisee jechuudha waan kana geessee Oromoo kutaaf gandatti galchee Oromoon kun miidiyaa kanarraa akka wal fixu qaamota gochiisaa jiran sana jechuudha summii isaan bacaasan kana akka lukkuu abaarsaatti bu'achuu kana dhiisee qalbii godhatee yeroo kana keessatti qaama kamiyyuu gartuu kamiyyuu ganda kamiyyuu arrabsuu dhiisee mootummaa waan kana raawwate qofa irratti xiyyeeffannoo godhe akka wanti kun fala argatu akka irratti bobba'an obboleewwan keenya islaamaa jalqaba irratti kan ofiiti kan sirreeffachuu qabnu jara keenya obboleewwan keenya islaamaa namoota akkasii sana ajandaa isaanii deemanii jalaa fuuchuu dhiisu yoo isaan kan dubbatan ta'ellee miira isaanii yeroof to'atanii namoota sana eenyummaa isaanii beekanii xiyyeeffannoon gochuu qaba waa'ee dhuma masjiida kanaa qofa akka ta'e isin kallattii argatan yookaan ammoo carraa argatan hunda obboleewwan keenyatti nu dhaama kan ammoo inti murteessaan jechuudha keessattuu gama miidiyaa kanaan jechuudha inni lafarratti namuu waan godhu kan godhu jechuudha miidiyaa irratti ammoo keessattuu tiktaaka kanarratti namootni bakka baay'eetti ajandaa biraa dhiisanii waan gardaa ta'anii dubbatu jechuudha waa'ee masjiida dagatameera waa'ee mootummaa dagatameera waa'ee tuulama shawaa akkasii akkanaa islaama kiristaanaa waan isaan hin laallanne uummatatti hojmanii biraa fidanii kennaa jiru ኮመንት ስርም እያወራችሁ ያላችሁ ወንድሞቻችን አላችሁ እዚህ ጋር እያወራን ያለነው ስለሌላ ነገር አይደለም ስለፈረሰው መስጂዳችን ነው አማርኛም ይሁን ትግርኛም ይሁን ስልጥኛም ይሁን ዋትኤቨር የዓለም ቋንቋ
ሁላችን የሚያግባባን ከሆነ በየትኛውም ቋንቋ ለመናገር ዝግጁ ነን። ምክንያቱም የተበደለው የተጎዳው ዲን አልእስላም ስለሆነ ዲን አልእስላም ሲሆን አልহামዱሊላህ ሁላችንም እህት ወንድሞች ነን። ሃይማኖቱ ነው የሚያዘን እንደዛ ብሎ መረዳት ያለባችሁ። ልክ እናንተም በአማርኛ ለመስማት እንደምትፈልጉት አማርኛን የማይችሉ እህት ወንድሞቻችሁ አሉ። ስለዚህ ለነሱም ደግሞ እድል ስጧቸው። ኢንሻአላህ አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ላይ ማኪም ትጨምርበታለች፣ በአማርኛ ልታወራ ትችላለች። እኔም በኋላ ላይ ይሄንን ነገር ሪቪው ላደርግላችሁ እችላለሁ፣ ጣጣ የለም። ነገር ግን አብዛኛው እህት ወንድሞቻችን አማርኛን የማይሰሙ ስላሉ እነሱም ይህ ኢንፎርሜሽን እነሱም መድረስ አለበት። ምክንያቱም ይህ ችግር እየደረሰ ያለው ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ስለሆነ ሞር ፎከስ መደረግ ያለበት ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ያሉት እህት ወንድሞቻችን በዘር በሃይማኖት መከፋፈልን ትተው ይህንን ነገር መፍትሄ እንዲያገኝ መተባበር አለባቸው የሚለውን ነው እዚህ ጋር ስፕሪድ ያደረግን ያለውንና እንደዛ ተረዱልላችሁ ፈልገን ነው። ኢንሻአላህ እስከዛ ድረስ እንግዲህ እናንተም ዱዓ ያደረጋችሁ ታብታብ ያደረጋችሁ በመሃል ደግሞ በአማርኛም እንመለስበታለን ልላችሁ ፈልጌ ነው። አካሲ ኡስታዝ ከኛ ኢንሻአላህ waan sairratti takkati si dabaleti wanna jedha wae ajanda tulama da kanarratti dubbachun barbada. Ajandaan tulama kan jedhan kuni tulamni waan zamana heddu ummanni waa nyaatu ummanni kijibaan ittiin nagadachuu ture. Amaarilleen tulama nagadachuu barbaada. Obbe warri mootummaalleen tulama nagadachuu barbaada. Haqiiqatti ammoo tulama nagadachuun kun dhaabbachuudha qaba. An akka kiyyatti wanni ammoo musa kana. Namoota tulama jedhaniitiin akkasitti nutti deemani warroonni kunni warra kaadiree mootummaati. Warra mootummaan ergate malee tulamni waan kana keessa quban qabu. An tulama keessa nama manguddoo warra abeebee tuufaati namni sun nama guddaadha. Nama osoo beeti kiristaana lafan kennuuti masjidaa kenna jedheetiin ufiinni kiristaan nama masjidaaf lafa kennee ijaarsise beekan. Isini gadee namni sun nama guddaa Finfinnee garaa keessatti. Lafti inni kenne sun osoo musliimni irraa bita jedhee miliyoona 40-50 irraan bitan hagam masjidni irratti ijaaramee hagammaadhaa jira. Garuu ammoo lafa tuulamaatiin nagaduudhaaf warri deeman kuni namoonni hin hubanne malee warra isaan mataa isaanii tuulaman taphachuu barbaadanidha. Tuulamni hagammaadhaa uummata miskiinaami. Tuulamni hagammaadhaa uummata gabaree ta'eetiin jiraatu miti Finfinnee biratti magaalaa Gasgeettu biratti. Tuulama hojiitti galchaa jedhamee wayita gaafatamu tuulama warra saamuu tureemi. Gaaf dura lafasaa gurguratanii lafasaa qoodanii fixanii waan hunda godhanii erga sana ammoo maqaa tuulamaatiin lammaffaarra deebanii hatuu barbaadan. Lammaffaarra deebanii waan tuulama waan jedhamu ijoollee musliima waan akkasii keessan seenina hin tuqina. Bakka gaariidhaa miti. Bakka gaarii miti hin tuqina. Tuulama hin tuqina. Amantiin tuqina. Waan tokko ajandaa akkasii keessan seenina. Namnu yoo fide bira tarkaanfadha biraa deema. Maaliif sinin jedhee nuti kan irra jirru ajandaa mataa kennaa qabannee deemuu jirra. Yoo ajandaa mataa kennaa qabannee deemaa jiraanne taate yoo jidduudhaan saree duttu hundaaf yoo dhaabbanne oo imaltuun ni deemti meelatti maame imaltuun ni deemti yoo karaa deemuu jiraate imaltuun saree hundaaf yoo dhaabbatte saree ganda kanaa baatu ta ganda kanaa baatu xiqqoo fi guddoodhaaf illee ofirraa dhoowwaati yoo deeman hin danda'amu akkasitti of dura deemuun hin danda'amu. Isaan wanni isaan barbaadan waan biraati. Namoonni akkasii sunniin namoonni maqaa tuulamaatiin deemtan namoonni wantoota garaagaraatiin deemtan waan akkasii sanirraa dhaabbadha. Hin arrabsina ganda tokkotti walitti hin deebinaati. Amantiilee waliin arrabsina. Amantii kiristaanatu nuti rakkoo irraa hin qabnu. Amantii kiristaanaa hedduu wajji jiraannee jiru. Fuulduratti illee wajji jiraanna. Isinii galee fuulduratti illee wajji jiraanna. Islaamummaan biyya kana keessaa kiristaanni haa ba'u hin jennu. Musliimni illee keessaa haa ba'u hin jennu nuti wallaalaadhaa miti. Wajji jiraanna. Kiristaana hin tuqina. Waaqeffataa illee hin tuqina. Haa jiraatu amantii ofiidhaan nagaan haa gaggeeffatu. Manni amantaa kamiyyuu haa tuqamu hin jennu nuti. Kana amantii kennatu nun qarqaarre. Manni amantii kamiyyuu. Sagalee taafii turre ustaaz akka irratti qabuu qofa osoo hin taane mirga afaan isaaniitiin dubbachuu iyyuu argatuu qabu. Oromoon obboleewwan keenya jennee isaanii guyyaa turre basamaa turre. Durkaan turre isini. Wallahi isin dhorgu turre wallahi dhugaadha. Isin dhowwu turre. Arrallee wanni jechuu jiru isa kana manni amantaa kamuu tuqamuu hin qabuuti. Kanaafi ijoolleen of eeggadhaati akkasitti deema hundi keessanuu jechuun barbaada. Rabbiin khayrii haa godhu rabbiin nageenya haa buusu. Akkasi itti fufaa namoonni kuwwaniif carraa kenneetiin jira wanna jedha inshaallah. Baay'ee ustaaza keenya galatoomaa. Seenet. Nagaa dursa. Nagaa jennee jirra. Koomantii jalatti waan nagaa jennee jirra. Koomantii jalatti waan
yaada dhiyeeffachaa turtee fi guutumatti kasirratti ibsattuudhaa fi bakka kamiyyuu yoo ta'e jedhe keessattuu jechuudha dhimmi kun dhimma amantaati waan ta'eef jechuudha obboleewwan keenya amantaa biroo hordofan yeroo kana keessatti ilaalcha namoonni wallaalonni gaggeessaniin liqimfamanii qaamonni fandi godhamee fi kafalamee fi hojjetaan jiran kanaan geejjiba isaanii yaabanii jaalala kabaja tokkummaa akka Oromootti Oromoo waliin qabu kana qaamota diiganii qaawwa diigamu kana keessatti fayyadamuu barbaadaniif geejjiba. Amantan nama dhuguma amantaa qabu taatan wanta kanarraa gadi waa'een isiniin jedha yoo dandeessan jechuudha sagalee ta'aa fi maaliif tanaan dura jechuudha yeroo Sinedoosiin Oromiyaa murteeffametti ijoolleen musliimaa waliin bahanii sagalee nu ta'aa turan dhugaa isiniin jedha ani dubbachuun baay'ee natti ulfaata dhugaa rabbii jechuudha. Ifa wajjin. Sagaleen kun dhagahamu? Ustaaza Faraana jala jiranii sagalee ta'aa jechuu jiranii jala jiru? No, obsa abdii isaanaan jechaa jiru naan garuu Faraan jedhanii jiru barree wallaahi. Jari lamaanuu jiranii. Farhaanii fi Ustaaz Farhaanii fi obsa abdii isaallee galchaa dubbatan.